Magaalaa Saladdoo kaase. Eh, Eenyu jedhama namni inni kaasisan? deebisitoo Darajjeen kaaseera. Kaasee jira. Raajii Darajjee Bashaa. Okay, jarri san warra hayyee. Bishooftuu. Okay, jarri san warra Yesuusitti amaneemi. Tajaajiltoota deebisitii Masfin Bashuu kaaseera. Hayyee. Okay, Ejjatti jarri hawaasa isaan namoonni isaan kaasan san amma jiranii? hin jiru. Hin jiranii? Eenyu faadha maqaa isaanii naan fida? Eh, Eenyu maqaan isaa? Maqaa warra kaaniin beeku kaa'us mi'oosan. Maali kun waan akka diraamaa qopheessa. Okay, isaan dis jarri kun warra amane ati amantee? Akkamitti sitti mure silaa diraamaa dhettoo sitti kana shiggirii. Laasa beekee waan isa dhiise kee amma siin gaafadha. Jara san waan dhageettii ani waan hin jedhu. Okay, ati amma kiristaanuma akka jara saniitii himi? Ani? Ati amante moo nama Yesuusitti? Amane. Du'aa ni kaaftaa? Du'aa naa ka'u jedhee kan amanee natti fide hin jiru. Ni kaastaa hin jedhe yoon si fide anaa si fida. Fidi. Hin kaasa jedhe amma siin taaksiidhaan nama naasi godha doon godhe anaa kanan beektu ati. Ni kaastaa? Fidiis hin jedhee. Dura eeyyee jedhe waraabamu jirta. Anaatu Amanii fide eeyyee. Du'aa ni kaastaa? Amanii fidiis hin jedhati. Amaniin jedhin kaasitti fida. Siin geessaa qabrii irra si geessa taaksiin si fuunee si geessina. Dura awwaalte kaayisa amantii irraa fixattee dura awwaalte. Yesuus Kiristoos nama awwaalame kaasee moo nama hin awwaalamine? Awwaalamaas kaase. Okay, ati nama awwaalame akkooti yani kaaftaa? Naman taaksii si godhee si erga. Dhaggeeffadhu ka akkoon ta'e amma umrii ishee fixxee itti duute. Okay, warri ka umrii isaan fixinii jira kana umrii osoo hin fixin du'e. Ka umriin fixin kana kan faadha. Umriin nama hagoggaa meeqaa jedhee dubbatta wangeelli. Okay, waan siin jedhe ka umriin fixatin naayimi nama du'e. Nama umriin fixatin ka du'e tokko naayimi maqaasaa. Maqaasaa. Namoota tokko naayimi. Atinatti. Du'a. Ani du'aan hundi yoo dhalatee yoo du'es umrii isaa fixate waaqayyo isaan barreesseef. Namni waggaa miliyoona tokko jiraates fixate. Waggaa 50 yoo jiraates fixate ittiin beeku. Atoo. Duunan fixate kaa malee. Fixate waan jedhe. Dhaggeeffadhu ka. Ani nama qorichaatiin akka wanti jedhu qorichaan hin duune. Waan siin jedhe. Daa'imni kan kee tokko dhalatee waggaa lamatti yoo boqote umriin isaa dhumatte moo dhuman. Daa'imni kee immoo dhalatee waggaa lamatti osoo jalaa du'e sababa inni ittiin du'e san beekuu qabdaati. Sababa miti akkanumatti gartee normaal takka konkolaataadhaan takka dhukkubsateetuma takka ciiseetuma rafeetuma kee waan adda addaatiin namni gartee sababa riizina wayitiin du'a. Namni daa'imni kan kee tokko waggaa lama jiraatee waggaa lama yoo boqote umriin isaa tan waaqayyoon isaa barreesse ilma nama akka Ayyoob keessatti ilma namaa ta'ee kan dhalate barri jireenya isaa gabaabaadha jedha. Okay? Kanaaf yeroo namni kun hundinuu umrii walqixaa jiraachuu qaba jettee amantaati addunyaa kanarra. Umriin namaa? Umriin namaa hundi akka waaqayyoon barreessetti ilmi namaa hundi umriin isaa walqixaa. Umriin namaa? Sababii akka namaatiif cubbuu namaatiif akka sagalee waaqatti. Umriin tiyya tawa guyyaan anaaf akkana jettee tamasgeen kiyya guyyaan anaaf itti dunu guyyaa tokko qanii takka bara takka bakka takkatti dunu ammoo waan adda addaa waan waaqayyoon nu barreessee jira. Akka itti dunuu fi haala itti dunu. Bakka tokkotti illee duun hin danda'ama sun akka carraa walitti fide. Naaf itti yoo waan siin jedhe anaaf itti guyyaa tokko duuna jettee amantaa? Anaaf itti umrii walqixaa jiraanna? Eenyu feenyu? Eenyu dura dhalate anaaf itti lamaan irraa tokko dura dhalateemi? Kanaafuu duuti teenyaas akkuma gartee hiree carraa waaqayyootiimi? Goobas kanaafuu akkas. Okay, akkoo tiyyatan duute ni kaaftaa? Amma namaan si erga kun as cina jira xalaan si erga. Hin jira Itoophiyaa keessa. Akkoon amma ka akkoon amma laali akkoon guddoodha isaan. Okay, namni obboleettiin namni ilmoon irraa duute jirtan takka barreeffadhaa jira. Bakka sii beektan qabrii daa'ima sanii beektan anaa taaksii irraa kafala obboleessa keenya kana bakka fadhaa jiraatu kutaa Oromiyaa keessa wallaahi kutaa 10 takka maqaa gooftaatiin haa jiraatu qabnee miidiyaa Itoophiyaa nu beeku qabdi nama dhume hunda deebisuu qaba. Ustaz Haacaaluu namaatu ajjeesee umriin isaan Eeywa
Haacaaluun umrii isaa geessee akka hotiyyaatitti Eh? umrii isaa too geessee Kana caalu moo? eh Hin geenye. okay hin kaastaa Caalu moo? hin jaalanna Hoggaamee sabni hin jaalata hoggaamee qarga du'e. afur Hoggaa hin afur. ka'u waggaa Iyyesuus afuri dhaggeeffadhu kaa Iyyesuus Alaazar kan du'e guyyaa meeqatti kaase? guyyaa sadii ma afuri Guyyaa afur. okay nama guyyaa takkaa sii fiduu hin kaastaa Eh? nama guyyaa tokkoo fi lama sadii Yoo fedha rabbii ta'e fidee